raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyooniin Dirree Shaggar torbanitti guyyoota sadii wiixataa roobii fi jimaataa galgala sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoo fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 17,575 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. raadiyoonii Dirree Shaggar. Lafaa fi lafee. Lafti qabeenya aggattaa hin qabneedha. Gamoo ijaaruun, warshaa dhaabuun, qotanii oomishuun, tikfatanii horuun, jiraatanii gadaa arguun, du'anii awwaalamuun yoo lafa qabaatan qofa. Oromoon eega sirna alagaa jalatti kufee booda lafasaa mulqame. Ammallee lafasaa fudhachuuf alagaan itti roorrisaa jira. Kanaaf qophiin lafaaf lafee jedhu kun daba Oromoo lafa mulquu, lafarraa buqqisuu, lafasaarra alagaa qubachiisuu fi qabeenya uumamaa Oromoo qisaasuu irratti dalagamu ni saaxila, ni xiinxala, ni mari'achiisa. Lafti keenya lafee keenya. Oromiyaan bu'uuruma heera biyyattii amma hojiirra jiruunuyyuu Finfinnee irratti aangoo murteessaa qabdi. Qaamni aangoo Itoophiyaa fi Oromiyaa dhuunfatee jiru heericha hojiitti hiikuuf fedhii hin qabu. Yooyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi hordoftoota raadiyoonii Dirree Shaggar qophii lafaaf lafee. Finfinneen magaalota Oromiyaa biroorraa adda kan itti taatu qabxii lama kan keewwata 49 muraa 2 fi 3 ibsameeni. Kunis teessoo mootummaa federaalaa ta'uu fi ofiin of bulchiti jedhamtee ibsamuu ishiiti. Akeekni keewwatichaa ijoon garuu magaalaa teessoo federaalaa taate ibsuu yookiin labsuu akka ta'e mata duree keewwatichaaf kenname irratti ifatti hubatama. Haalota kanarraa kaanee qophii keenya lafaaf lafee har'aa keessatti aangoo Oromiyaan magaalaa guddoo ishii Finfinnee irratti qabaachuu qabdu akka armaan gadiitti ilaalla. Qopheessituun Faayituu Wadaajoo, Gulaalaan Duubee Wayyeessaa kan isinii dhiyeechummaan Gurmeechaa Gammachuuti itti dhiyaadha. Akka sirna federaalawaa heera Itoophiyaatiin gadi dhaabametti hojiirra ooluu irratti rakkoo hedduu qabaachuunsaa akkuma eegametti ta'ee aangoo yookiin gaafatamummaan mootummaa Itoophiyaa keessa jiru hundinuu gulantaa lamatti qoodamee argama. Aangoo yookiin gaafatamummaa federaalaa fi aangoo yookiin gaafatamummaa naannoleeti. Kana jechuun aangoon yookiin gaafatamummaan qabiyyee dhimmootaatiin qoodame malee lafaan yookiin daangadhaan hin qoodamne. Kanarraa kan ka'e lafti federaalii bulchuun qaba jedhu kan heeran kennameef hin jiru. Finfinnee fi Dirree Dhawaa dabalatee lafti Itoophiyaa keessa jiru kamuu kan naannolee heeran beekamtii qabaniiti. Naannoowwan kunis kan maqaadhaan ibsaman saglan jechuunis Tigraay, Affaar, Amaaraa, Oromiyaa, Sumaalee yookiin Ogaadeniyaa, Beenishaangul Gumuz, Gambeellaa, saboota sablammootaa fi uummattoota kibbaa fi Hararii yoo ta'an dhiyeenya kana immoo bu'uura heerichaatiin naannoon Sidaamaa fi naannoon kibba dhiyaa kan dhalatan jiru. Aangoon gulantaa lamaanituu ammas akkuma addunyaa kamiittuu damee sadii qaba. Sadan aangoo seera tumuu, seera hiikuu fi seera raawwachiisuuti. Qaamota mootummaa sadan kan akka caffee yookiin paarlaamaa, manneen murtii fi qaama raawwachiiftuu yookiin kaabinee jechuudha. Akkaatuma kanaan Oromiyaan aangoo naannoleef kennaman keessaa dhimma magaalaa muummee ishii Finfinnee walqabatu irratti seera baasuu, tumuu, hiikuu fi raawwachiisuu kan heeran argatte kan yeroo ammaa labsii heeran alaa federaalii baasuu fi qajeelfama muummeen ministeerotaa baasuun sarbame irratti fuulleffanna. Aangoon yookiin mirgi yookiin gaafatamni heeran tumamee jiru mirgi gadi aanan kunuu kabajamuu dhabuun akkuma jirutti ta'ee aangoon seera tumuu, seera hiikuu fi raawwachiisuu Oromiyaa Finfinnee irratti qabdu ni jira. Aangoon maal fa'aa hammata? Maaliif hojiirra ooluu dadhabe? Furmaan isaa hoo maali? Kanneen jedhan ilaalla. Tokkoffaa irratti aangoo seera tumuu caffeen Oromiyaa Finfinnee irratti qabu haa ilaallu. Aangoo seera tumuu yoo jennu aangoo caffeen Oromiyaa dhimmoota naannoo irratti seera baasuuf qabu jechuu keenya. Caffeen Oromiyaa dhimma magaalaa muummee naannichaa irratti akkuma naannolee biroo seera baasuuf aangoo heeran tumame qaba. Dhimmoonni seerri irratti ba'u eenyuun akka ba'uu qaban dabalatee heera Rippaabilika Federaalawaa Dimokiraatawaa Itoophiyaatiin adda ba'ee tumamee jira.
Haaluma kanaan aangoon keewwata 51 jalatti mootummaa federaalaatiif ifatti tarreeffamee hin kennamne kan mootummaa naannoo jedhamee tumameera. Dhimmoota ifatti federaalaaf tarreeffamanii kennamaniin alatti Oromiyaa keessatti caffee Oromiyaatu seera baasuuf aangoo qabaa jechuudha. Aangoon caffee heera naannootiin magaalaa muummee naannichaa murteeffachuus qabaata. Finfinneenis kanuma keessatti hammatamti. Asirratti aangoo Oromiyaan Finfinnee irratti qabdu ibsuu qofa odoo hin taane mirga Finfinneen caffee Oromiyaa keessatti bakka bu'aa qabaachuuf qabduu fi dirqama Oromiyaan magaalaa guddittii ishiitiif qabdu kanneen akka imaammata guddinaa fi walitti hidhamiinsa diinagdee fi hawaasummaa uummata naannichaa waliin sirreessuuf hammachuu qaba. Finfinneen qaama Oromiyaa ta'uurrayyuu darbee magaalaa muummittii naannichaa waan taateef qaama akka naannootti aangoo olaanaa qabu caffee Oromiyaa keessaa bakka bu'oota qabaachuu qabdi. Akkuma uummanni magaalaa Maqalee caffee Tigraay keessaa bakka bu'aa qabu, akkuma uummanni magaalaa Bahar Daar caffee naannoo Amaaraa keessaa bakka bu'aa qabu jechuudha. Finfinnee irratti aangoo seera baasuu kan qabu caffee Oromiyaa eega jedhame ofiin of bulchuun heera federaalaa keewwata 49 muraa 2 jalatti ibsame hoo kan jedhu gaaffii ta'uu mala. Ofiin of bulchuun mirga uummanni kamuu sadarkaa kamittuu qaama ofiif filateen buluuf qabu ta'ee mirga hiree ofii murteeffachuu keessaa isa gadi aanaadha. Kana jechuun mirga ofiin of bulchuu Finfinnee kun mirga hiree ofiin murteeffachuu uummanni Oromiyaa guuturratti qabu gadi malee mirga walqixa ta'ee miti, mirga wal morku yookiin wal dorgomus miti. Kanaaf Finfinnee irratti akka naannootti caffee Oromiyaa sanii gaditti ammoo mana maree bulchiinsa Finfinnee malee paarlaamaa federaalaa miti. Seera baasuudhaaf aangoo federaalaa keewwata 51 fi keewwata 55 muraa 1 jalatti tarreeffameera. Tumaa heeraa kanarraa wanti hubatamu federaalli magaalaa Finfinnee irratti aangoo seera baasuu akka qabu heericha jalatti wanti ifaan taa'e hin jiru. Finfinneen teessoo mootummaa federaalaati waan jedhamte qofaaf akkasumas itti waamamni ishii mootummaa federaalaatiif jedhamee waan ibsame qofaaf mootummaa federaalaa magaalattiidhaaf seera baasuu mirga akka qabutti fudhachuun dogongora guddaadha. Itti waamamni bulchiinsa magaalaa Finfinnee federaalaaf jedhamee ibsamuun hojii bulchiinsa magaalaa yookiin akka qaama raawwachiiftutti to'achuu yoo ta'e malee seera magaalattiif baasuu ta'uu hin danda'u. Caaseffama federaalizimii heerichaan utubames faallessa. Keewwanni heerichaa 51 mootummaa federaalaa magaalattiidhaaf kallattiidhaan seera baasuu akka hin dandeenye kan ibsudha. Kana kan godhuu danda'u naannoo abbaa magaalattii ta'e mootummaa naannoo Oromiyaa qofa. Kanaaf tumaaleen heera mootummaa Rippaabilika Federaalawaa Dimokiraatawaa Itoophiyaa keewwanni 49 muraan 1 fi 3 Finfinnee teessoo lafa mootummaan naannoo Oromiyaa aangoo irratti qabu jalaa baasuun mirga abbaa biyyummaa uummanni Oromoo Finfinnee irratti qabu kan hambisuu miti. Heera mootummaa Rippaabilika Federaalawaa Dimokiraatawaa Itoophiyaa keewwata 49 muraa 4 jalatti jiraattonni Finfinnee bu'uura tumaalee heera kanaatiin mana maree bakka bu'oota uummataatti bakka bu'ummaa ni qabaatu jechuun tumameera. Haalli kun biyyoota biraa keessatti sadarkaa biyyaalessaatti bakka bu'insa siyaasaa yookiin political representation at the national level jechuun beekama. Bakka bu'insa xiyyeeffannoon kennameef jechuun ibsuun ni danda'ama. Kanaafuu mana maree bakka bu'ootaatti jiraattonni magaalaa Finfinnee bakka bu'insa akka qabaatan ibsamuun isaa jiraattonni kunniin naannoo Oromiyaa keessa jiraatanii akka murna xiqqaatti ilaaluun murtee siyaasaa taasifame malee mirga abbaa biyyummaa Oromoon Finfinnee irratti qabu kan hambisuu miti. Mirga Finfinneen Oromiyaa irraa qabdus kan haqu miti. Heerri mootummaa ifatti mirga hiree ofiin murteeffachuu fi abbaa biyyummaa Oromoon Finfinnee irratti qabu kan mirkaneessu ta'ee osoo jiru akkaataa magaalaan kun qabatamaan itti bulaa jirtu irratti jijjiiramni bu'uura heeraa hin qabne baay'een taasifameera. Bu'uura heeratiin Finfinneen teessoo mootummaa federaalaa qofa taatee osoo jirtu faallaa heera mootummaatiin paarlaamaan federaalaa aangoo bu'uura heeraa hin qabneen seera irratti baasaa raawwachiisaa fi hiikaa jira. Labsiiwwan baasu hundarrattis gaalee yookiin hima hojiirra oolmaa labsii kanaatiif jecha Finfinnee fi Dirree Dhawaan akka naannootti ilaalamu jedhu kan heera biyyattii fi sirna federaalawaa diigu arguun baratamaa ta'eera. Rakkoo guddaan garuu qaama Oromiyaa bulchu kan aangoo naannichi Finfinnee irratti qabu hojiitti hiikuuf rincicee dideedha. Aangoo raawwachiisummaa Oromiyaa Finfinnee irratti qabu. Aangoon raawwachiisummaa seera ittiin hundeeffame irraa madda. Kunis seera bu'uura heeratiin bahurraa madda jechuudha. Haaluma kanaan Finfinnee irratti aangoo seera baasuu heerawaa kan qabu ammoo dhimmoota naannoo irratti yookiin regional matters caffee Oromiyaa yoo ta'u,
caffeedhaa gaditti dhimma addaa magaalaa irratti immoo mana maree bulchiinsa Finfinnee yookaan caffee Finfinneeti. Seerota kanatu raawwachiifamaa jechuudha. Aangoon raawwachiisummaa seera ba'uurraa waan madduuf aangoo Oromiyaa Finfinnee irratti gama kanaan qabu dura dursoo chaartara magaalattiin bultuun tumuudhaan eegalamuu qaba. Seera ittiin bulchaata yookiin chaartara ilaalchisee waan heera keewwata 49 muraa 2 jalatti tumamee fi aangoo naannoleef kenname wal simsiisanii ilaaluu barbaachisa. Keewwata 49 muraa 2 jalatti seera dabalataa Finfinneen ittiin bultu chaartara baasuufiin akka barbaachisu akeeka. Tumaan kunis ta'ee heerichi akka waliigalaatti eenyutu seera kana baasaaf waan jedhu agarsiisu. Akkuma beekamu aangoon ifatti federaalaaf hin kennamne ammoo aangoo naannooti. Asirratti kallattiidhaan aangoo caffee Oromiyaati jechuu dandeenya. Akkuma beeknu Finfinneen armaan dura ittiin bulaa kan turte chaartara jedhamee mootummaa federaalaatiin ba'aa kan ture yoo ta'u, akkuma armaan olitti ibsame bu'uura heeraaf seeraa tokko malee mana maree bakka bu'oota federaalaatiin bahaa ture. Adeemsi ture kun fudhatama heeraa waan hin qabneef akkasumas mirga abbaa biyyummaa Oromoo waan haaluuf kana booda dhaabbatee chaartara Finfinneen ittiin bultu kan heera Rippaabilika Federaalawaa Dimokiraatawaa Itoophiyaa keewwata 49 muraa 2 jalatti eerame caffee Oromiyaatiin ba'uu qaba. Asirratti wanti hoggayyuu dagatamuu hin qabne Finfinneen qaama handhuura taate fi magaalaa guddoo Oromiyaa waan taate caffee Oromiyaa keessatti miseensota ishii bakka bu'an qabaachuu qabdi. Sababni isaa jiraatan magaalaa Finfinnee Oromiyaa keessa waan jiruuf qaama aangoo olaanaa naannichaa caffee Oromiyaa keessa bakka bu'aa qabaachuuf mirga guutuu qaba. Akkasiin aangoon raawwachiisummaa Oromiyaan magaalaa guddoo fi handhuura ishiitti irratti qabdu kabajamuu danda'a. Lammaffaa irratti aangoo abbaa seerummaa manneen murtii Oromiyaa Finfinnee irratti qaban ilaalchisee aangoon seera hiikuu akkuma heera keessatti ibsame bakka lamatti qoodamee federaalaa fi naannoleef kennamee jira. Aangoon seera hiikuu dhimma federaalaa fi dhimma naannoo yookiin federal matters and regional matters jedhamee qoodame malee bakkaan yookiin lookeeshiniin hin qoodamne. Kanaafuu Finfinnee keessatti seera hiikuun wal qabatee dhimma federaalaa irratti manneen murtii federaalaa fi dhimma naannoo ilaallatan irratti ammoo manneen murtii Oromiyaatu aangoo abbaa seerummaa qaba. Dhimmi tokko Finfinnee yookiin Dirree Dhawaa keessatti waan uumameef qofa manni murtii federaalaa aangoo seera hiikuu hin qabaatu. Heerri Rippaabilika Federaalawaa Dimokiraatawaa Itoophiyaa kana hin deeggaru. Sirna federaalaa keessatti aangoon mootummaa federaalaa fi naannolee gidduutti kan qoodamu lafa yookiin lookeeshinii lafaa kan bu'uureffatu miti. Kanaaf akka waliigalaatti abbaa seerummaa naannoon tokko qabu daangaan bulchiinsa naannoo sanaa keessatti ta'a. Akkuma heera Oromiyaa keessatti ibsame Oromiyaa Finfinnee wajjin daangaa heerichaan hin qabdu qabaachuu hin dandeessu. Sababni immoo Finfinneen qaama Oromiyaa waan taateef kan Dirree Dhawaas akkasuma. Qoodinsi aangoo kunis adda dureedhaan caaseffama mootummaa federaalaa fi qajeeltoo qoodinsa aangoo sirna federaalaa bu'uureffachuun akka ta'e hubachuu feesisa. Manneen murtii naannolee aangoo abbaa seerummaa dhimmoota naannoo isaanii fi daangaa isaanii keessatti uumamu irratti qabu. Manneen murtii federaalaa garuu aangoo abbaa seerummaa dhimmoota federaalaa irratti qabu malee lafti daanga'ee kennameef kan irratti aangoo abbaa seerummaa qabaatan hin jiru. Kunis heera federaalaa keessatti ifatti adda ba'ee jira. Federaalaa fi naannootti aangoon abbaa seerummaa kan mana murtii qofaadha. Heera federaalaa keewwata 80 muraa 1 fi 2 jalatti manneen murtii federaalaa fi naannolee dhimma isaan ilaallatu irratti aangoo abbaa seerummaa isa olaanaa akka qaban tumameera. Bu'uura kanaan naannoleen daangaa isaanii keessatti manneen murtii dhimmoota naannoo isaanii ilaalanii murtii kennan ni gurmeessu. Mootummaa federaalaas lafa mataa ofii waan hin qabaanneef manneen murtii federaalaa dhimmoota federaalaa ilaaluun murtii kennan mootummaa federaalaa kamuu keessatti gurmeessuu danda'a. Yoo federaalli caasaa mana murtii dhimma federaalaa ilaalu hin gurmeessine mana murtii naannootu bakka bu'ummaan ilaala. Kun immoo aangoo abbaa seerummaa naannolee dachaa taasisa. Yoo hin gurmeessin manneen murtii mootummaa naannootiin gurmeeffaman akkuma haala isaatti dhimmoota federaalaa kanneenis ilaalanii murtii kennuu danda'u. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa jala akka jiru yookiin magaalaan Finfinnee magaalaa muummittii naannoo Oromiyaa akka taate olitti ilaallee jirra. Finfinneen miseensa federeeshinii waan hin ta'iniif ofii ishiitiin of dandeessee manneen murtii gurmeeffachuu hin dandeessu. Kanaaf bulchiinsi haqaa magaalattii bulchiinsa haqaa mootummaa Oromiyaa yookiin seera Oromiyaan baaftu irratti kan rarra'udha. Hundeen dubbii inni bu'uuraa Finfinneen qaama Oromiyaa qofa miti magaalaa muummittii naannichaati kan jedhu sirritti jala muramuu qaba.
Kanaaf hariiroon Finfinnee fi Oromiyaa gidduu jiru hariiroo qaamummaa naannichaa yookiin hariiroo naannoo Oromiyaa fi magaalaa muummee naannichaa jidduuti malee hariiroo naannoo fi naannoo jidduu miti yookaan ammoo hariiroo naannoo fi qaama federaalaa jidduu jiru miti. Kanaaf ulaagaan lafa Finfinnee tana aangoo federaalaa jala galchuu kan bu'uura heeraa qabu hin jiru. Haaluma wal fakkaatuun hariiroon Finfinneen naannolee biroo waliin taasiftus akka Finfinneetti osoo hin taane akka Oromiyaatti. Kun immoo wal dhabdeen hariiroo kanarraa Oromiyaa yookiin Finfinnee fi naannolee ollaarraa ka'u dhimmichi aangoo manneen murtii federaalaa akka ta'u godha malee magaalaa Finfinnee gara naannootti ol guddisuu miti. Aangoon abbaa seerummaa federaalaa fi naannoo jidduutti heera qofaan qoodama. Labsiin manneen murtii federaalaa lakkoofsa 25 muraa 88 keewwata 11 muraa 1 keewwata xiqqaa ba'aa fi keewwata 14 muraa 2 akkasumas labsiin 1234 bara 2021 fooyyeffame jedhame dhimmoota hariiroo hawaasaa yookiin siivil keesis magaalaa Finfinnee fi Dirree Dhawaa keessatti ka'an irratti wal duraa duuban manni murtii sadarkaa duraa fi manni murtii olaanaa federaalaa aangoo akka qaban tumameera. Heera keessatti dhimmicha kan federaalaa gochuuf dhimmi iddoon magaalaa dha'uun aangoo federaalaa jalatti akka kufu wanti caqafamee jiru. Heericha keewwata 78 muraa 2 jalatti aangoon mana maree bakka bu'oota uummataa manni murtii sadarkaa duraa fi manni murtii olaanaa federaalaa guutummaa biyyaatti hundeessuudha. Bu'uura kanaan yoo hundeessan immoo aangoo isaanii olii fi gadi vertikaalii murteessuu ni danda'u malee aangoo isaanii kan dalgaa yookiin horizontaalii federaalaa fi naannoo gidduu jiru murteessuuf aangoo hin qaban. Aangoo mootummaa federaalaa fi naannoo jidduu kan murteessu heera mootummaati malee seera yookiin labsii manni marichaa baasu miti. Kanaafuu manni maree bakka bu'oota uummataa Finfinnee fi Dirree Dhawaa caqasuun dhimmoonni achitti raawwataman dhimma federaalaa akka ta'an gochuuf aangoo tokkollee hin qabu. Dhimmi caaseffama biyyattii fi sirna federaalawaan wal qabatu kan murtaa'u heera mootummaa ilaaluun malee labsii heera faallessu caqasuun miti. Gama biraatiin labsii 25 muraa 88 labsii 1234 bara 2021tiin falmiin jiraattota naannolee adda addaa jidduutti ka'u aangoo manneen murtii federaalaa jalatti akka kufu tumameera. Finfinnee miseensa federeeshinii akka hin ta'in armaan olitti ibsuu yaalleerra. Qabatamaan manneen murtii Oromiyaallee otoo hin hafin magaalumasaa akka mootummaa naannoo of danda'etti fudhachuun falmii jiraattonni magaalaa Finfinnee namoota baadiyyaa Oromiyaa keessaa dhufan waliin jiru dhimma federaalaati jechuun ofirraa dhiibutu mul'ata. Dhaddachi jibbaataa mana murtii waliigalaa federaalaa murteewwan yeroo adda addaa kennaa tureen Finfinnee akka naannootti lakkaa'ee falmii jiraata Finfinnee jiraattota Oromiyaa bakkoota biraa wajjin qabu aangoo abbaa seerummaa manneen murtii federaalaa taasisuun murtiiwwan dirqisiisoo faallaa heera keewwata 47 muraa 1 fi keewwata 9 muraa 1 ta'e kennaa jira. Murtiiwwan dhaddachi kun lakkoofsa galmee 52 duwwaa 41 fi lakkoofsa galmee 36 460 ta'e irratti kenne ilaaluun gahaadha. Labsiiwwanii fi murtiiwwan qabiyyee akkanaa qaban hundee heeraa waan hin qabneef raawwatiinsa hin qabaatan. Sadaffaa irratti dhimma seera raawwachiistuu ilaalla. Dhimmi seera raawwachiisu kun qaama raawwachiistuu mootummaatiin wal qabata. Akka naannootti bulchiinsa Oromiyaa jira. Akka naannootti bulchiinsa Oromiyaatu jira. Sanii gaditti ammoo bulchiinsi ofiin of bulchuu Finfinneef kenname sun bakka itti ka'uu qabudha. Seeronni akka chaartaraa qabxii kana bifa heera kabajeen adeemsisan ba'uu qabu. Walumaa galatti Finfinneen qaama naannoo Oromiyaa waan taateef mootummaa naannoo Oromiyaa aangoowwan heera federaalaa fi heera naannichaatiin qabu hundumaa duguugee Finfinnee irratti hojiirra oolchuuf aangoo mirgaa fi gaafatama heeraa qaba. Bu'uura kanaan Oromiyaan aangoowwan akka magaalaa Finfinnee keessatti manneen murtii fi qaamolee haqaa biroo caasessuu, imaammata tarsiimoo fi karoora misooma diinagdee fi hawaasummaa baasuu fi raawwachiisuu fi seerota adda addaa magaalichaaf baasuu fi hiikuu akkasumas raawwachiisuuf aangoo mirgaa fi dirqama qabaa jechuudha. Furmaanni yeroo gabaabaa fi dheeraa ilaalchisee heericha hojiirra oolchuurraa kaasee hanga fooyyessuutti. Furmaanni yeroo gabaabaa heeruma kana hojiirra oolchuu ta'us furmaata fulla'aa kaa'uun barbaachisaadha. Heerri federaalaa amma hojiirra jiru bara 1995 ba'e. Haala siyaasaa hawaasummaa fi hubannoo bara san jiru irratti hundaa'ee ba'e jechuudha. Haalli sun Finfinnee irratti mirga abbaa biyyummaa Oromoo haala heericha keessatti ibsame olitti ifaa fi mamii kamirraayyuu bilisa godhanii mirkaneessuuf aanjaa hin turre. Hangumti heerichaan beekamtii argateeyyuu hanga har'aattuu hojiirra oolle. Dhimmoonni abbaa biyyummaa Oromoo Finfinnee irratti qabuun wal qabatee jiran kun
dhimmoota biroo fooyyessa heeraa barbaadan kaan wajjin bakka tokkotti ilaalamuu kan qabanidha. Kun waan yeroo fi horii itti ramadanii qorachuun gaggeeffamuu qabudha. Kanaafuu furmaanni fooyyessa heeraa gochuudhaan keewwattoota mirga abbaa biyyummaa Oromoo irratti falmii yookiin mamii keessa galchan sirreessuuf taasifamu furmaata yeroo dheeraa kan filmaata dimokiraatawaa tokko booda godhamuu qabu. Hangasittuu furmaata yeroo gabaabaa armaan olitti tuqame sirnaan hojiitti hiikuu feesisa. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya lafaaf lafee har'aaf qabanne kanuma. Torban mata duree biraa qabannee hanga walitti deebinutti fayyaa tura. Lafaa fi lafee. Lafti qabeenya aggattaa hin qabneedha. Gamoo ijaaruun, warshaa dhaabuun, qotanii oomishuun, tikfatanii horuun, jiraatanii gadaa arguun, du'anii awwaalamuun yoo lafa qabaatan qofa. Oromoon eega sirna alagaa jalatti kufee booda lafa isaa mulqame. Ammallee lafa isaa fudhachuuf alagaan itti roorrisaa jira. Kanaaf qophiin lafaaf lafee jedhu kun daba Oromoo lafa mulquu, lafarraa buqqisuu, lafa isaarra alagaa qubachiisuu fi qabeenya uumamaa Oromoo qisaasuu irratti dalagamu ni saaxila, ni xiinxala, ni mari'achiisa. Lafti keenya lafee keenya.